Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Shawaa Kibba Lixaa keessatti loltoonni mootummaa haadha maatii haala suukanneessaa ta'een ajjeesuun dhaga'ame. Oromiyaa keessatti dararaa dhaqqabu hammaachuun inumaa akkaataa hin baratamneef ta'ee hin beekneen naannicha keessatti miidhaan dhaqqabaa jiraachuu gabaasni ba'u agarsiisa. Akka kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sooddoo Daacii ganda Bacaqii keessatti waraanni mootummaa haadha maatii kataate Aadde Bashuu Dabalee nama jedhaman gandicha keessaa fuudhanii magaalaa Tarree geessanii erga uummata keessa naannessanii itti taphataniin booda uummata yaasanii hawaasa fuulduratti ajjeesaniiru jedhame. Aadde Bashuun haadha daa'imaa bakka abbaa fi haadhaa buutee daa'ima ishee joortee guddifattudha akka jedhu gabaasichi. Nama jooree jaawwaree daa'ima ofii guddifatu daa'ima ishee irraa galaafatanii ilmoo ishee latti hambisanii jedhame. Ijoolleen ishee abbaa hin qaban ka jedhu gabaasichi bakka abbaa saadhaas buutee guddisaa akka jirtu ibsameera. Ajjechaa kana bulchaa gandaa fi milishaan waliin ta'anii akka raawwatan gabaasni Keelloo dhaqqabee hubachiisee jira. Taateen kun tibbana raawwatamu isaas ibsameera. Loltoonni mootummaa hawaasa nagaa dararuu, gidirsuu fi raarsuun ammallee yakka hammaataa geessuu jabeessaniiru ka jedhu gabaasni kun qonnaan bulaas ta'ee hawaasni Oromoo baadiyyaa danqama waraanaa fi marfama roorroo loltootaa sirnichaa jalatti kufanii akka jiran caqafameera. Bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa amma caasaa biraa milishaa jedhaman erga hundeeffatee as milishaan waan fedhe akka raawwatuuf ulaa baneera. Akka kanaan abbaa fedhe ajjeesee abbaa fedhe reebee saamuu faangoo ka qabu bulchiinsa gandaa fi milishaa ta'ee jiraachuu gabaasichatu ibsa. Oduu itti aanuun Itoophiyaan gaazii biyya keessaa fayyadamuuf qorachaa akka jirtu ibsite. Itoophiyaan karoora alergii gaazii uumamaa Ogaadeen naqxee bakka isaa ministeerri albuuda piroojeektii haaraa gaazii uumamaa fayyadama biyya keessaaf oolu qorachaa akka jiru hime. Mootummaan Itoophiyaa karoora gaazii uumamaa Ogaadeen irraa ujummoon karaa Jibuutiitiin erguuf qabdu hanqina maallaqaa fi harkifannaa hojiirra oolmaa sababeeffachuun ifatti haqxe. Bakka isaa ministeerri albuudaa piroojeektii haaraa gaazii uumamaa fayyadama biyya keessaaf keessumaa oomisha xaa'oo fi humna ibsaa maddisiisuuf oolu qorachaa jiraachuu ibsameera. Piroojeektichi haqamuuf sababni guddaan rakkoo maallaqaa akka ta'e ka gabaafame yoo ta'u, kunis dandeettii Itoophiyaan alergii gaazii uumamaa irraa galii argachuu qabdu akka hir'isee gabaafameera. Ministeerri albuudaa akka ibsetti Itoophiyaan kuufama gaazii uumamaa keessattuu bishaan Ogaadeen naannoo Kaalubii fi Ilaalaatti guddaa akka qabdu yoo ta'u, waggoota 50 oliif xaa'oo oomishuuf humna ibsaa maddisiisuu fi oomisha boba'aa adda addaa ta'e tajaajiluuf gahaa ta'uu tilmaamameera. Garuu hanga ammaatti gadi fageenyaan akka hin qoratamne ibsameera. Piroojeektiin bara 2022 naannoo Ogaadeen irraa gaazii uumamaa erguun karaa ujummoo kiiloomeetira 767 gara Jibuutiitti erguuf karoorfame haqamuun isaa ni yaadatama. Gabaasni dhaabbilee mootummaa afuriin qophaa'e kun akka ibsutti ministeerri albuudaa yeroo ammaa piroojeektoota haaraa gaazii uumamaa biyya keessaatti fayyadamuuf oomisha xaa'oo dabalatee qorachaa jira. Ministeerichi humna elektirikii Itoophiyaa waliin ta'uun gaazii uumamaa gara humna ibsaatti jijjiiruuf fedhii qabaachuu ibseera. Itoophiyaan yeroo ammaa oomishaalee boba'aa biyya alaatti galfaman irratti hirkattee ka jirtu yoo ta'u, waggaatti doolaara biliyoona 4 ol baasti. Kana hir'isuuf mootummaan tarsiimoo qabeenya uumamaa biyyattii misoomsuu hojiirra oolchaa jira jedhame. Imaammanni haaraan kun qorannoo gaazii uumamaa damee kana dhaabbileef banuu fi investimentii jajjabeessuu irratti ka xiyyeeffatedha jedhame. Oduu keenya birootiin qormaanni kutaa 12ffaa kennamaa akka jiru gabaafame. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa kennamaa akka jiru yoo ta'u, Oromiyaatti barattoonni 200,000 ol qormaaticha akka fudhatan gabaafameera. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa giddu galoota qormaataa hundatti eegaluu tajaajilli barnootaa fi madaalli qormaataa hubachiise. Qormaatichi guyyaa irraa karaa onlaayinii fi waraqaan kennamuu eegaluu isaas ibsameera. Qormaaticha waliigalaan barattoonni 600,000 fi 8,588 ka fudhatan ta'us eeraniiru. Qormaatichi marsaa afuriin ka kennamu yoo ta'u, barattoonni 100,100 fi 40,000 onlaayiniin akka qoraman ibsameera. Gama biraatiin Oromiyaa keessatti barattoonni 200,000 ka qoraman yoo ta'u, kanneen keessaa 50 ta'an karaa onlaayinii akka qormaata fudhatan biiroon barnoota Oromiyaa beeksiseera. Hoggantuu itti aantuun biiroo barnootaa naannoo Oromiyaa Habiibaa Mohammad gaazexaa Pilaasiitti akka himanitti naannichatti barattoonni qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 fudhatan bu'aa fooyya'aa akka galmeessan hojjetamu eeruun kanaanis biirichi bu'aa fooyya'aa akka eegu ibsaniiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kanaa waxabajjii 23 hanga adoolessa 8 bara 2017tti ka kennamu ta'uu ibsameera. Oduu keenya itti aanuun badhaasni Hacaaluu Hundeessaa 4ffaa kaleessa adeemsifame. Badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaa fi yaadannoo wareegama isaa waggaa 5ffaa
dilbata kaleessaa waxabajji 29 bara 2025 Finfinnee Hoteela Skylight'tti adeemsifameera. Badhaasni kun artistii gameessa waggoota 5 dura ajjeefame yaadachuu fi maqaa isaatiin artistoota hojii isaaniin cimina olaanaa agarsiisaniif beekamtii laachuuf waggaadhaan qophaa'a. Sagantaa kana irratti maatii artistichaa, artistoota badhaasaaf kaadhimamanii fi keessummoonni affeeraman argamaniiru. Barana gosoota aartii 11 waliin badhaasa akka kennu yoo ta'u, sirboonni 300 ol badhaasichaaf walitti qabamuu faawundeeshiniin maqaa isaatiin hundeeffame kun beeksiseera. Hojiilee kunneen ogeeyyii fi abbootii murteen kan calalaman ta'uu fi sagaleen uummataas ilaalcha keessa akka galu himame. Kana malees badhaasni umurii guutuu fi addaas akka jiraatu odeeffannoo faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa irraa argame ni mul'isa. Kanaanis albaama bara kanaa jedhamuun weelluun Andu'aalem Gosaa kan maqaa Ayyaantuu jedhu dhiyoo dalagame injifateera. Walleewwan isaa Bilillee fi Ayyaantuu jedhamanis badhaasa kana injifachuu isaanii baramee jira. Oduu keenya itti aanuun Gondar lixaatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin yoo xiqqaate konkolaachiftoonni 16 ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaatti haleellaa hidhattoonni raawwatan jedhameen yoo xiqqaate konkolaachiftoonni xaa'oo fe'anii imalaa turan 16 yoo ajjeefaman kanneen lakkoofsi isaanii hin beekamne butamuu bulchiinsi naannichaa fi waldaan konkolaachiftoota beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame aanaa Maataammaa iddoo addaa Maqaa jedhamutti waxabajjii 16 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa naannoo sa'aatii 11 walakkaa yoo ta'u bulchiinsi naannoo Hawaasanii haleellaa kanaaf hidhattoota qimaantii gaafatama godheera. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa harki caalaan isaanii konkolaachiftoota konkolaataa fe'umsaa eegumsa humnoota nageenyaatiin xaa'oo Jibuutii irraa geejibaa turan ta'uu BBC'n gabaaseera. Bulchiinsi godinaa Gondor lixaa haleellaa kanaan konkolaachiftoonni 16 akka ajjeefaman ibsuun hidhattoonni kun konkolaachiftoota konkolaataa isaanii keessaa buusuun gara jabummaadhaan ajjeesaniiru jedhan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa tokko booda roobii waxabajjii 25 bara 2025 humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa karoorfame akka raawwatame gabaase garuu miidhaa humnoota nageenyaa bulchiinsi godinaa irra ga'e ilaalchisee odeeffannoon akka hin jirre gabaasichi ibseera. Namoota haleellaa kanaan lubbuun isaanii dhaban keessaa miseensi maatii nama haadha manaa fi abbaa ijoollee 3 obbo Salamoon Muusaa akka ta'e gama isaatiin ajjeestonni irra deddeebiin bilbila isaanii irratti bilbilanii kibxata waxabajjii 24 bara 2025 du'a namichaa akka isaan beeksisan buufata kanaaf ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis maatiin isaanii gadda guddaa keessa akka jiranii fi reeffa eegaa akka jiranis dubbatameera. Waldaan konkolaachiftoota konkolaataa fe'umsaa Xaanaa gama isaatiin odeeffannoo walitti qabadheen haleellaa wiixataa kadheen gaddaa raawwatameen konkolaachiftoonni 21 ajjeefaman yoo ta'u konkolaachiftoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne ammoo butamuu ibseera. Namoota du'an keessaa harki caalaan konkolaachiftoota xaa'oo gara magaalaa gandaa Wuhaatti geejibaa turan yoo ta'u konkolaachiftoota konkolaattota uummataa xixiqqaa 6, konkolaachiftoota geejibaa fi loojistikii Xuqur Abbaay 3 akkasumas konkolaachiftoota meeshaalee fe'anii turan akka ta'e Daayirektarri olaanaa waldichaa himaniiru. Oduu keenya dhumaatiin Pireezidaantii Doonaald Tiraamp namoota TikTokii bituu danda'an akka qaban dubbatanii. Miidiyaan hawaasummaa kun sodaa nageenyaaf jecha US keessatti dhorkameera. Tiraamp gaaffiif deebii Fox News waliin taasisaniin garee tujaarota TikTokii dhuunfachuu danda'an akka qaban ibsan. Yeroo torbee 2 ta'u keessatti isin beeksisaa jedhaniiru. Dhimmi bittaa fi gurgurtaa TikTokii mootummaa Chaayinaa waliin dubbachuun mirkaneessuu gaafata. Tiraamp gitii isaanii ka Chaayinaa Pireezidaantii Xi Jinping waan kana raawwachuu akka danda'an dubbataniiru. Tiraamp ji'a kana yeroo sadaffaaf seera waa'ee gurgurtaa TikTokii irratti jiru dheeressaniiru. Kan amma dheeressan kun kubbaaniyyaan abbaa TikTokii ta'e ByteDance hanga fulbaana 17tti miidiyaa hawaasummaa kana gurguruuf waliigaltee irraa akka ga'u gaafata. BBC'n yaada akka kennuuf TikTokii gaafateera. Duraan waliigaltee TikTokii abbootii qabeenyaa Ameerikaatti gurguruuf ture eebila keessa wayitaa qaraxa humnaa olii Tiraamp Chaayinaa irra kaa'uun biyyoonni lameen walitti mufatan diigame. Abbootiin qabeenyaa yeroo ammaa akka Tiraamp jedhanitti toora galanii TikTokii bitachuuf eegaa jiran kunneen warra duraan waan kana eegalan ta'uu isaanii ifa miti. Koongireensiin Ameerikaa bara darbee eebila keessa ture seera TikTokii akka gurguramu dirqisiisuu raggaasise. Seera baastonni aappiin kun yookaan abbaan aappii kanaa icciitii dhuunfaa yookaan ragaa fayyadamtoota Ameerikaa irraa gara mootummaa Chaayinaatti dabarsee kennaa jira jechuun sodaa qaban ibsanii turanii. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra farkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.